Maal jechuu bare walitti nama hin deemtu. Yesuus itti amantii hin ganne beeke. Isuma daaleen dhufeen bar namni miti kan na fide ofuma kootii nu badhe arge. Alhamdulillah waa hedduu sin jedhan gana dhaggeeffadhu warreen masraa si deeggar harkasii dhawanti foto maashaallah 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 jedhan harka islaamaatiin kaan dhiira barbaada deemtee birrii barbaada deemtee. Nama fedhee nuuf qayyara dhaabatti hin jedhan san namummaa jedhaa beeka soba maqaa balleessoodha beektaa maqaa balleessoo fi kiristaan ortodoksii waldaa keessa dhiirti guutu. Ana xalaa uffatee deemu guutu dhiirtiinis dubartiinis pheenxee keessaa dhiirti guutu islaama keessaas guutu ortodoksii keessa taa'ee gaafa gartee inni gartee dhiira barbaada deemte jette dhiirti faan of arrabsaa jira jiruu dhiirtiin jirtu yeellam jechuudha alhamdulillah dhiirti baga jiraanne islaama keessa namni dhiirarraa walaba ta'u jira waaqayyoon dhiiraa fi dubartii godhee uume bara maaf uume walaa fuudhanii haaranii qaaliin dhiiran barbaaddu. Hin barbaadi dhiiraan bassa barbaadi nama barbaada jeniin akkasumatti dhiirtiinis dubartiinis wal barbaada namni birrii irraa walaba ta'u hin jiru dhiiraa fi dubartiin walirraa walaba hin taatu nyaataa fi dhugaatis namni hin dhiisu birriis hin barbaada birrii ni qabda naa kana jedheen birrii barbaada biyya addunyaa Ameerikaa fi biyya Arabaa hunda yaa'u jiraami kun asiin gurra kanaan fuudhii gurra kanaan gati sin maraachin maraataan hin dhalatu qaali ilma namaa nama maraacha biyya lafaarratti. Waan adda addaa nama jedhani baga gara islaamummaa dhufte Yesuus hin ganne itti amanta Yesuus ilma Maariyaam garbicha Rabbii nama waaqayyoo waaqessu dhiira hin nyaata hin dhuga akkuma keetii rafa namuma akka keetii foonuma akka keetii kana uffate laal foon biraatii miti foon harreen uffanne foon sareen uffanne foonuma namaati sigaa kanuma kunoo kanaaf kabaja qaba. Yohaanis boqonnaa 5 irratti anumaa kootiif homaa gochuu hin danda'u jedhe. Akkasi maal Yesuus hin fudhatan kaayisaan. Yohaannis 5:30 ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkaan dhageetti naan faradaa firdiin ani faradoo qajeelaa dhoo jedha bar ani yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isa na ergee jedha eenyu erge abbaa ergamaa jechuudha ani homaa gochuu hin danda'u jennaan ati hin dandeessa hin danda'an hin jedhu Yesuus amma fakkeenyaaf ani amaariffaa barreessuu hin danda'u hin jedhe ati hin dandeessa naan jetta ani hin danda'u anaaf beeka maal jechuu jedhana sammuu ani ulfa kiiloo dhibbol fuudhuun danda'uun sin jedha hin dandeessa humna kan koo anaaf beeka Yesuus waan raawwatu hunda fadha waaqayyo abbaatii malee raawwatu yoo abbaan hin fayyista jedheen aaboo fayyisuu amxii gartee eenyu ijaan qabu hunda dandeettii waaqayyootiin danda'a malee fadha isaatiin hin danda'u fakkeenyaaf dandeettii jechuun siif hin galte amma fakkeenyaaf hin heerumtaami gaafa heerume namni waan godhu hin beektaami. Ada abbaan kan qunnamti saalaa godhanitu mana horan hin heerumta abbaa manaati hojii namni rafa bishaan sana atiitu ilmoo tolchamoo waaqayyootu fadha waaqayyootiin ta'a fadha keetii fi abbaa manaatiin ta'a moo fadha waaqayyootiin ilmoo ta'a bishaan sana. Waan rabbi faradeen ta'a. Akkasi Yesuus Kiristoosis harka isaatiin akkanaa godhu malee fadha waaqayyootiin ta'a hin danda'u inni waa takka. Yesuus waaqaaf sagada yaa abbaa koo jedha. Eloi Eloi lama sabaktani waaqayyo ko maakana na dhiiftoo jedha yaa rabbii kiyya nam jedhatu maa mataa kan yaa rabbii kiyya mataa na dhukkuba yaa waaqayyo nam jettu akkanuma jedha Yesuusis maaloo jiran afaan Oromooti Amaariffaa jira kanaan galle moo maaluma goona dhiiroo wallahi kiristaanonni osoo wangeela dubbisanii wangeelli isaan islaama isaan godha yoo islaama hin goone kiristaanummaa keessaa isaan baasa wangeelli maali galle wangeela Yohaanis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Yesuus itti fufee ana hin qabin ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedha gara waaqayyoo kootii waaqayyoo keessaniitti jedha waaqayyoon qaba jedha jedhana waaqayyoon qaba jedha bara Yesuus ani ergamaadha jedha wangeela Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha si waaqayyo si waaqayyo isa tokkicha jedhe ilaal isa dhugaa isa Yesuus Kristos erge sana beekuun isaanii jireenya bara baraati si jechuun qaali qaali yoon si jedhe takkaati waaqayyo abbat ollaaleetti gara waaqaa ollaalee Yesuus Kristos yaa waaqayyo sumaatu tokkicha sumaatu kan dhugaati sumaatu Yesuus anaa kan erge namni Yesuus waaqayyo tokko beekee Yesuus ergama jeemane jireenya bara baraa jannata akkanatti argata ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah jechuun hanqanum allake waan ifrakkisanii hin jiru Phaawulos dhufeeti namummaa isaa keessa maaltu jira gooftaan nuuf saqqalame
du'a keenya du'a maarre yaa Phaawulos biyya faranjiiti bar Phaawulos biyya warra Roomaati bar barattoonni Yesuus 12 biyya Yahudaati waluun beekanii Phaawulosin wallahi rabbi siif laaffise alhamdulillah suuta baratta qaama dhiqattee qulqulleeffattee akka itti sagadan akka itti hunda suuta guyyaa keessaa baratta hin jabaatti mana barumsaa tokko hogguu seenan fakkeenyaaf gaafa haadhaa fi abbaa keetirraa dhalattu abaacaa barreessuu ni beektaa? Beeku. Lafarra guyyaa keessaa barattee mee jaalani kanatti harkasa qabanii chookiidhaan blackboardii irratti kanatti amaariffaas jedhe haa boqon hunda kanatti baratta guyyaa keessa islaamummaa irratti dhuftees arruma galgaluma kana fudhattee fitsum muslima taatee deemtee jechuun miti guutuu guyyaa keessa quraanaas barachuu umriis hin dabalamti birris dabalachaa namni kana jiraata qaalii teenya yoo ati muuxannoo yoo ati murannoo kaayyoo qabaatte galmanuma geessa inshallah hin geessa yookaan ammoo yoo teesseetuma gartee islaamummaa gara islaamummaa dhufte hedduudhaatu darsoo malsi yoo ati hin baranne kanuma teesse tokkumaa dhufee wangeelaan Yesuus siif de fayyisa ameen si jetti waa tokko osoo fayyisee namicha malaaxaa sanaa rifeensatti deebisa akkas hin deebisa hin deebu yaasan hin deebu Yesuus osoo kan fayyisu taate maare masaratti tani Yesuus osoo kan fayyisu taate rifeensa deebisatu deebise Yesuus aangoo gooftaa malee aangoo isaatiin maayyuu gochuu hin danda'u anumaa gochuu hin danda'u jedheeran akkas amma maal si godhan beekta waata kan siima alaikum salaam kiristaanonni maal si godhan amma wayita hojii isaanii irraa beeka maal si godhan bu'i wangeela keenyara quraana nu dubbi quraana si jedhan akkana si godhan harfaa isaanii gartee quraana jedhan ishi quraanii bar wangeelaatu gara islaamaa na fide jedhin wangeela waaqayyoo tokko quraana naan baradha jedhin gartee quraana dubbisin ammas ta'u wangeeluma irraan argeen waan hin argee hundayyuu achuma irraan laalee dhufe akkas soba akka ta'e achuma irraan hubadhe akka waaqayyoo nama ta'e akka waaqayyoo gamaa rabbii ta'e akkasi wangeela bakka sobduu guddoota kan hundi keessanii barreeffadhame Yesuus inni sobeen jedhu maybe wangeela warra barreessa kanaa sobe akka jedhu wangeelli Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 akka jedhu wangeelli akkas wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 ilma namaa jedhe ilaal ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedhe ilmi namaa sana eenyu jedhin Yesuus hin jedhan waaqaa dhufe moo ilma namaa dhufe jedha wangeelli ilma namaati jedha tole homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe Yesuus malee nam tokko maannim so'u gara waaqaatti ol hin baane jedha hin sobe Enook Elijaa eenyu nama hima qaa tolbee jira seyxaanoo ka wangeelaatti tolbee jira maaf sobe Yesuus asitti barakkana tolchuu dhufan gaama akka namni gartee bayyaa'inatu waa tolchu gartee daabboo tolchu walitti buukee gartee hin ta'u kun Yesuus hin kijibu wallahi Yesuus hin kijibu namni Yesuus wangeelli Yesuus ni kijibaa yoo jedhee hin kijibu jedhanan abadan waaqayyoon kijibduun ergatu waaqayyoon kijibduun filatu waliigalee eefomaa waan kana baxaabbatan malee waliigalee so baga rabbi si laaffiseen kana siin jedhu harkan na bira halkan za'a torbaniis akka Itoophiyaatti ammayii walumaan baranna inshallah rabbi si ajiraachisu garee islaamummaa keessa si galchanii ijoollee shamarran jiranii warra si barsiisan hedduu jira kun Maryaman faanis hin jirti barattee waggaa dhufutti Ramadaana kana Ramadaanan qasiifa kana hin soomta inshallah hin fixatta ayyaana idaa waliin goona baga seente amantii keessaa dhufte sanis hin tuytu abadan hin waq amantii ittiin amantu malee isaaniif kabajja amantaa teetii miti amantaa saba keetii Oromoo kiristaanaati malee maatii tee keessa jira firoottan kee keessa jira hiriyoota kee keessa jira hedduu keessa jira hin tuytu hin arrabsu waan fedhe arrabsaa oolanillee maatii teetiif ajajamuun dirqama harmeen tan teetiyyaa miti gartee kabajaadhaaf harmee jedheen kabajaa maqaa ulfinaatiin jedha malee isiin kiristaana taatus mukallee maqeessine harmee teeti toloo itti ooluu yoo lubbuun jiraatti abbaa kan keetillee firoottan kan keetillee gargaaruu nyaachisuu uffisu hanga isaan gartee Yesuusin waaqessin hin jennetti yaa harmee tanto bari Yesuus akkuma nan qaaliin tante ilma ishee intala sii ta'utti Maariyaamiif bari Yesuus ilma taa'ee akkamitti nama akkuma ati na deettetti isiillee deette jettee booya cimimuu san irratti akkuma ati boochi isiillee akkasitti deette akkamittiin waaqayyoo dhalate jettaa anis naan dhaladhe sirraayi Yesuusis Maariyaam irraa dhalate maaloo harmeeto akkana jedhee namni wangeelaa usin barbaachisu haadhaaf abbaan keenya waan dubbisan
walii galle loojikuma kana itti haasoftaa jechuu gartee na nyaachiste harmeetoo harma na hoosiste narraa qulqulleessite na dhungachaa kana na guddifte na kunuunsite na uffiste akkasumatti Yesuus guddiste mee waaqa Maryam akkasif guddifte harmeetan too maal jechu waaqayyoo namni kunuunsu maa kan ta'u jara keenya walii galle kunummaanu sammuu namni open mindii ta'e wallahi kiristaanuma keessa guyyaa tokko hin ta'u ka waaqayyoo namni kam fannisa fakkeenyaaf ani Abu Muazii uumama waaqayyooti uumaa mitiyan isaan na uume anummaan kun waaqayyo fidee fannoo irratti saqqala ani qabeetu mee saqqala fannoo waaqayyo maal jechu yeroo sana maana waaqessin ana jabaadha hande uumamni akkamitti uumaa tumee saqqalee achirratti huccuu wayaa irraa ciratee sanduuqa keessa kaa'ee boolla gartee qabrii qotee lafa qotee achi tawwaalee biraa deema kun sammuu kam keessa nama seenti abiyyuu akkas godhuu hin dandeenyu poolisii waaqayyoon hande maal jechu jiran yeroo gadi sammuu tana fayyadama wallahi sammuu tanatti fayyadama maaf waaqa mee waan isin hin jedhu warri xayyaara tolche hafuura qulqulluutti hin fayyadamne tiktookii tolche hafuura qulqulluutti hin fayyadamne sammuu waaqayyo isaa kanne ogummaa kanatti fayyadame phente itti fayyadama wangeela dubbisa waaqayyo namaa miti bar ani namaa miti jedha Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii jedhe Yesuus Kiristoos dhiira akka Abu Muazii moo dubartii akka qaaliiti Yesuus dhiira bar ilma hindeessa jedheen bar ergama waaqayyo jedhe ilma hindeessa ilma maalat dhiira wa arte wandi lij warri yatan san dhiira hay waaqayyoon dhiira do dhiira waaqessita no akkam waaqessa dhiira jarana aqli nama amma hin aaranim waanuma jiruun dubbadhe mar wayin arrabse waanuma isaan amanane Yesuus ilma waaqayyo jedhan waaqayyoon ilma akkamitti godha anu ilmaan 7-8 qaba akkamitti godha ilma tokko isaan jala ajjeesanii bar yaazoo fannoon jala qabdee jala fanniftee bar amaara nafkaati yihuudoota ciroosanii waaqayyoon tokko ilma tokko akka wangeelaatitti kiristaan ani ilma waaqayyooti intala waaqayyooteetti hundi keenya ilma waaqayyooti jedhan waaqayyoon ilma tokko qabaa duuba tokkichaan du'e jalaa ana ilmarra qaba kaaggus waaqayyoo keessanirra okay waaqayyoon ilma tokko intaloon qabu maal ta'e intala maal intalan godhatin maal hin fadhu intaltee waaqayyoo eenyu intaltee waaqayyoo eenyu tokkicha ilma waaqayyoo takkitti ilma waaqayyoo intaltee waaqayyoo ta'u hin jirtu Maryam dubro haadha waaqayyo la ilaha illallah waaqayyo haadha qaba ka Abu Muazii haadha qaba qaalin haadha qabdi waaqayyoon haadha qaba ayya haleluya hafuura kan isin godho kana waggaa isinirra harukutu wallahi rabbi isinirra harukutu kanuma isin jedha jabaadho ati qacallotti barachuun dirqama taa yooma kam dadhabde guyyatti qaali daqiiqaa kudhan waa dubbisu waa barachuu iddoo gartee garee shaadaa jala gartee akkasuma garee itti baratan Telegram osoo waan Zoomii keessa faa wantoota adda keessa yoo baratte inshallah guyyaarraan barumsa dabalatte barumsa ammayyaatu kutaa tokkorraa eegaltee ilaanka amata 12 baratte iska kutaa 12 baratte amata tokko deemtee iskool xumureen jetta amata tokko mana barumsaa seentee boru guyyaa eebba kiyyaati kutaa 12 xumureen jetta amata 12 baratta iskoolu amantis guyyaa hanqa du'utti namni barumsin dhumatun fixu hanqa guyyaa boqottu fiqirillee nama keessaan baatu yamaarre iska maqaabir fiqirin gaafa duute dhumatte fiifo maal fiqir yaaddare beelti gaafa duute nyaatarraayis hafte fuudhaaf heerumarraayis barumsarraayis wala bataate jechuu gaafas hanqa gartee boolla keessa galseentutti numa baratta barumsa namni fixeen jiru waaqayyo tokkicha callaa beekaa waa hundaati malee ilmi namaa beekaa waa hundaati miti walii galee jabaadhu fakkeenyaaf gara ijoollee islaamaatti waan si mudatuun siima amma takkan uffattee gaafa waa barattee waa itti himtaa miti waaqayyo rabbiin sodaadha waan hamtu kana gaafa isaan gorsuu isaanii lallabuu eegalte ussiin jedhan kaleessa gartee nama islaamummaa irra fudhattee beekna ussiin jedhan sobdu nuti islaamummaa neevarsiin jedhan nuti akkasiin jedhan dhalatanii miti dhalachuu miti hojiidha itti dalaguudha malee itti dalaguudha kan barbaachisu kanasiin jedhan inshaallahu ta'ala kan si faarsu social media irra hin jira kan si eebbisus kan si arrabsus hin jira ilma namaati makan hordofu ani arra tiktok irra dhufe yoon si arrabse islaamaan na arrabse hin jedhin qaali Abu Muaz tur si arrabse malee qur'aana kan si arrabse kiristaanni tokko dhufe yoo si arrabse amantaa kiristaanaa kan si arrabse nama kiristaanaa tokko si arrabse maqaa isaa abaluu si arrabse malee
walii galle walitti hin dammaramu waan dhuunfaa namni dalaguu fi waan gamtaa walitti galchan hin jirtu walii galle akkasuma namni kiristaanummaa keessaa si deeggarus amantaan ta'abbaati wada fiit yaa deemi qabadhu waan feete siin jedhu hin jira kaan halkanii guyyaa si arrabsite maqaa si arrabsitu sallamte maarree amantii akkana amantii arabaa maarree dhiira barbaade waan adda addaa siin jedhan waan adda addaa kanaaf inshallah jabaachu murannoo si barbaachisa social miidiyaan akka bosonaati leencaa keessa jira adurree jira antuuta jira gaafii wayii hin qabu shahaadaa qabachuu fi jedha dhugaa ta'aa kan hin beekne galcha akkanumatti seenee waan jechuun shahaadaa qabachuu fadhe maana ustaada waga jiraatan kanuma ani bakka biraatti nama osoo lallabee dadhabee gara hirribaan deemu jiru osoo hin jedhu qaaliin shahaadaa qabachuudhaaf naan jedhanii akkasii qabatte aboo shahaadaa hin qabatte akka itti qabatte waalaikum salaam yoo shakkitan maal gootarre anuu hin shakkine hin qabatte hin galcha kanaaf hin qabatti gana rabbiin kan biraatu nama hedduu fiddatu inshallah rabbi si halaafisu keenya nama hedduu bakka taatu akka rabbi istiqaamaa kennuuf du'aa godhaaf inshallah duruu baatii ramadaana keessa rabbiin sabaata siif haa kennu rabbiin siif halaafisu qabeenyaas rabbi si haa kennu fayyaa siif haa kennu jaalala si haa kennu qur'aanallee tan gartee sammuu qabattu wangeelallee qabattee hadiisaas walii qabattee lallabdu akkuma irra nuti islaamummaa si kenninetti atiis namoota adda addaa tan fiddu rabbiin gooftaan shamara godhee si ummate rabbi si halaafisu inshallah kan oromoo si godhe osoo atin filatanii kan shamara si godhe osoo atin filatin kan islaamummaa si kenne rabbi jabeeffadhu irratti jiraadhu waaqayyo bukketti waa takka hin qindeessinu inshallah hin qindeessin waaqayyo tokko cal abboomoota kurnan keessattis ana bukketti waaqayyo biraa waaqayyoolii biraan godhatina jedha lama waaqayyo lama hin jiru waanni sadii tokko hin taatu abumuwaas takka qaalii lama Maryam nama sadii jenna malee nama tokko hin jennu nama 817 jiramma nama tokko hin jennu nama 815 hali galle abba ilma afur qulqulluun sadeen walitti tokko nu jedhan maal min maalatu no yaa akhi afaan akkami kon waan wangeela jira sillaas waan ija wangeela jirtu ortodoksii amantii jedhamu hin jiru xeenxee jechuun hin jirtu kiristaanii amantii kan jedhu hin jiru osoo yoo kan jiraatu ati anaafeetu waliin deemnaawu ndem bakka tira dufte dai nawo njir yesus ani waqa kan jade njiru yesus ati waqa kan jade nis njiru jalan yo kitabu bira barrefatani fi damal njiru matsafa amma kanarra ka fa ilmun tijafite fa maybe sanif rabbi si ala fi so sarat ndere isu jiru bare du rabbi si ajira ci sobaleti tanto jabadu qabenya ti nyattu kan si nyattu miti inshallah rabbi san si akanu tolcha Waalaikumsalam warahmatullah. Si syahada qabatamu nama syahada sibira jira. Nau jiru ustaz. An syahada raddaladde. Penten sibira jirtu. Hin qabsiisa. Anju tajirtu len sagale kisan daginnan tarte wangeela nu cala biya gajettu. Kali ortodoksi ramiati. Turte? La pente. Pente. O pente nagati ati. Woi, pente nakanate Pente mata kana wal qabde mata rifeensa on qabdu amen haleluya yesus jeta ultim walda ke sabo gitaran walda pente bira galla bar ani nimbeka wallahi lazim ka jede yum beku farfat yum beku anu mal farfat tabbo waaqayyon farsan male yesuna farsa takkasu jedem beku bar ya abba ulfinni sif ilmi kan ke akka ulfina sif kannuf ilma kan ke gara ke tol furadu jeda ulfina kabaja sikanna sin ulfaifadha yasun ulfaifadha yom jarebo enten gita kirri ajaiba tana fannifatte to bakka khofo khajette to tolfatte didi mede waldade waaqayyo mekka mekaratan akasi qotaramani ya ajaran wangela qaro deeman mo wal qaro deeman asta ala me madanna sama caamadanis wal manda caama mana qulqullummaa kana isa caamaan deeman mana ofi alga sirete etera caamani deemta Sire ofira caama alga tere caaman olin bata caaman mana keessa deddeemta iddoo riba manuma keessa mana waan jedhe si waan walda mana kana sanin baanu mana hirriba kan ke mana kan ke sofa kan ke la sofa kan ke tirra iddoo rafturra uffata keetira caaman ni deemta
Deemtumi? Waanoo. Deemu. Deemu. Waldaa keessa bar caammaan deede mana qulqullummaa iddoo qulqullummaa jira caammaan keessa deemanii bar. Caammaadhumaan ol gadamaa caammaadhumaan caffarama wanti hundiyyuu. Dimokiraasiin jedhama waldaa san keessa jirti bar wallahi dimokiraasiin Ameerikaan jirtu. Akkasi rabbi alaafi. Amo eenyu amoodhamu eenyu amo salaamu alaikum ibnu Maariyam Jaafar Sheekh Isa akkasi naawni afur akkan isaan cal godhe